egaa iddoon akkuma ilaalaa jirtu kana karaa kana keessa jirti. Inshallah ilma laala. Laafa dhiiwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dah makan cerita nak kumpulan. Ini Rabbi sudah ajar baca, magai berbaca di mana? Ega dapat masyarakat garuan itu, ini macam kadri. Angkam tadi kasam batu siswa akan sinjir. Angkam maraga untung tinggal. Karena aku sana udah kan sinjir. Lalu masyarakat itu kumpulan itu jelata. Wana kena itu jelah. Kasih, karena orang dokter sini tidak ada juga, rawat itu dokter itu kan. Karena apa? Dia seran juga kan agak kerag dan dia itu juga, kerag dan dia itu juga kan itu, ini itu sebelum nak itu, alam kan biasa, Insyaallah, takkan juga na, jauh tu mau sudah deh, ini dah, doain aku dah. Amma swayin daddagaa jira wanni daddagaa jiru ummata gaafa abdiin hidhaa ture sani quba qaban kasilaa nama osoo ta'an yeroo san dhufuu qaban hamma inni baanaan akka ofii baasanitti haasaa jiran namaaf fagoon jiru as keessa jira isaaniinis kijiba dhiisaadhaa yoo nama taatan koottaa namaaf gaafadhaa jechuun barbaada amma fardi itti jiru tan mubaaraksanii ummaan isaallee ni dhukkuubsi. Duduk kubika ko jechuun dhagee inshallah kanaaf warra oduu odeessaa jirus kijiba ofirraa dhiisaa maaf jechuun isin bira jira namni isin waa gootan hin jiru ani immoo abbaa fedhee ofirraa dhorkuudhaaf qophiidha namni nan sodaadhu tokkos isin jiru kanaan jechuu barbaada kanarraa waan hedduu jechuu hin fedhu ammaas na waliin tura imalarraan jira deemnurraan jira jechuudha amma kuno dhaabbata kana yoo laaltanii agartan isa kana horeetiin deemaa jechuudha isa kana horuufiin deema kanaas na hordoffaadhaan waan bitatanii isiniif qabu. Insyaallah jiraum dawal mandana dafa sirran hadis kan kadang dari kulit dunia itu jauh itu masalah kita naga tolcu filter tolcu apa akan mobilnya sebenarnya ada pun ada nanti ada cinta tu sini kita nama agar tinggi itu cukup insyaallah anak kasih nak kepada amma malaran jira Honda insyaallah kawan walin ko kawan ta anan sini itu berbeda kita dia kana tala wannan hasoti dulu wani isi itu hasoti
Beettiin jira ammallee gaafa sababii jira amma deebisanii jetti waan hawwata fa'aamallee jajjabaadha. Har'a sagalee ol kaasuu hin dandeenye sagalee lafa hojii jechuudha inshaallah. Akkasii ni ba'u manaa godhaa dhimma haadha. Yoo sanan kan irraa baasutti ana namaan ammas manni asirraa ni fagaataa motoraan qabachuu ta'a na hordofaa. Egaa iddoon akkuma ilaalaa jirtu kana karaa akkanaa kana keessa jirti. Inshaallah ni mul'ata. Dhaabbanni waan. Okay. Cerita. Dhaabbanni.